Akkam jirtu hordoftoota qubee diijitaal. Har'a viidiyoo kana keessatti Android mobaayilii keessan irratti faayilota akkamitti bakka tokko irraa gara bakka biraatti sochoosuu akka dandeessan yookiin immoo faayilota qabdan bakka isaa akkamitti akka jijjiiruu dandeessan isinitti agarsiisa. Mee viidiyoo kana hamma xumuraatti daawwadhaa. Yoo chaanaalii kana irratti yeroo jalqabaatiif dhuftan ta'e subscribe gochuun dagatinaa. Akkasumas immoo mallattoo beel tuquun viidiyoon haaraa akka isin bira ga'u godhaa. Faayila mobaayilii keenya keessa jiru bakka tokko irraa bakka biraatti sochoosuuf yookiin iddoo isaa itti jijjiiruuf jalqaba faayils keessa seennaa. Sana booda bakka faayilli nuyi iddoo isaa itti jijjiiruu barbaannu sun itti argamu seennaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana keessatti kan isinitti agarsiisu faayilli ani iddoo isaa itti jijjiiruu barbaadu daawunloodsii keessa jira. Kanaaf faayila kana iddoo isaa itti jijjiiruuf daawunloodsii keessan dhaqaa jechuudha. Sana booda faayila bakka itti jijjiiruu barbaaddan sana filattu. Faayila sana erga argattanii booda mallattoo tuqaa sadii karaa harka mirgaa faayila bakka itti jijjiiruu barbaaddan sanaa gaafa tuqxan bifa kanaadhaan isinii dhufa. Yeroo inni akkasitti isinii dhufu warreen kana keessaa move to ishee jettu kana tuqxu. Itti aansuudhaan bakka faayila sana kaawwachuu barbaaddan filattu. Fakkeenyaaf faayilani bakka itti jijjiiraa jiru kana fooldara suuraa jedhu keessa akka inni naa taa'u barbaada waan ta'eef fooldara suuraa jedhu kana irratti tuqaa jechuudha. Sana booda dhumarratti move here ishee jettu kan irratti tuquudhaan faayila keessan bakka tokko bakka biraatti sochoosuu dandeessu. Akkuma argitan faayilli sun bakka kanaatii iddoo haaraatti jijjiirameera jechuudha. Mee fooldara haaraa bakka inni itti jijjiirame sana keessa seennee haa ilaallu. Akkuma argitan faayilli kun milkaa'inaan gara fooldara haaraatti socho'eera. Akkasitti salphaatti Android keessan irratti faayilota bakka tokko irraa gara bakka biraatti sochoosuu dandeessu. Viidiyoon kun yoo isin fayyade like godhaa. Gaaffii yookiin yaada yoo qabaattan koomentii keessatti barreessaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Akkasumas viidiyoo teknoolojii afaan Oromootiin qophaa'an irraa fayyadamuuf qubee diijitaal subscribe gochuun dagatinaa.